Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa miidhaa daa'immanii fi dubartootarra ga'u ittisuuf sanada waliigaltee seektoraalee qooda fudhattoota waliin mallatteesse. Humna daa'immaniitti fayyadamuuf jecha miidhaa daa'immanii fi dubartootarra qaqqabuu fi yakka gudeeddii daa'imman irrattis ta'e dubartootarra gahaa jiru ittisuu fi hambisuu fi tumsa qooda fudhannaa qaamolee hundaa kan gaafatudha. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa miidhaa mirgaa fi nageenya daa'immanii fi dubartootarra ga'u ittisuun seektoraalee qooda fudhattoota naannichaa 11 ta'an waliin sanada waliigaltee mallatteesseera. Miidhaa mirgaa fi nageenya daa'immanii fi dubartootarra ga'u ittisuun hirmaannaa fi qooda fudhannaa qaamolee hundaa kan gaafatu ta'uu hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Maabiraat Baacaa himaniiru. Duraan seektara torba qindoomina kana keessa kan ture amma naannoo seektara 3 Buusaa Gonnoofaa mana amala sirreessaa ejensii amma kan haqaa kan itti dabalame jira. Isa gaafa itti dabalu naannoo seektara 10 ol ta'a. Kana wajjin gaafa qindoomne dhaqee miidhaa dubartootaaf daa'immanii ittisuu keessatti akkuma dhiyaachaa ture sana gaheen qaamolee kanaa murteessaadha jechuudha. Akkuma biiroo keenyatti yoo fudhanne biiroon keenya qaama kana qindeessee rakkoo sana xiinxalee qaamni xiyyeeffannoo itti kennee dhimma kana irratti hojjetee jijjiirama fiduu danda'u akka irratti hojjetu gochuudhaan alatti abbummaadhaan dhimma kana tokko qabatee tokko gadhiisee kan keessaa deemu osoo hin taane hunda walitti fidee qindeessee dubartoonni miidhaan akka irra hin qaqqabne daa'imman miidhaan akka irra hin qaqqabne gochuudhaaf qaama kana waliin hojjechuudha jechuudha. Kanaaf sadarkaa kanatti qaamni kamuyyuu hojichi hojjetamaa jira baay'ee asifachitti abittinnaa'u malee koomishiniin poolisii jira sila kanan hin kaasne manni abbaan alangaa jira manni murtii jira qaamolee haqaa keessa gaafa laallee seektaroonni adda addaa barnoonni fayyaan veeraa dabalatee jiru hunduyyuu gama isaatiin miidhaa kana ittisuudhaafis haa ta'u kallattiidhaanis alkallattiidhaanis hojii gurguddaa hojjechaa jira. Hojiin kun garuu walitti dhufee xiinxalamee beekamee bu'uurri rakkoo isaa ka'umsi rakkoo isaas beekamee kallattii furmaata isaas taa'ee yoo irratti hojjechuu hin dandeenye fi jijjiirama isaa xiinxalaa madaalaa deemuu hin dandeenye dhaqee akkuma qaamni adda addaa jedhu sana nus alumaa dubbachuudhaan alatti walitti finnee rakkicha bu'uurarraa jijjiiruudhaaf hojjechuudhaaf xiqqoo rakkoodha waan ta'eef naannoo kanatti sadarkaa kanatti qindaa'uudhaaf haala kanaan jalqabuun keenya gaariidha. Garuu immoo qaamni as keessa jiru kamiyyuu of kennee dhimmi kun dhimma kiyya jedhee ilaaluu danda'uu qaba jechuudha. Pireezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gaazaalii Abbaa Simal gama isaaniitiin bara baajataa 2018tti miidhaa daa'immanii fi dubartootarra ga'u hundeerraa furuu fi waloon hojjechuuf seektoraaleen qindoominaan gahee isaanii bahuu qabu jedhaniiru. Waa'ee karoora 2018tti rakkoowwan jiran kana maqsuudhaaf akkamitti yoo waliin hojjenne rakkoo kana maqsuu danda'ama kan jedhu irratti humti waliigalaa dhiyaatee jira. Egaa waan waliigalaa dhiyaate kana seektoroonni tokko tokkoon mana hojii qindoominaa kana keessatti haammataman 10tu jiru. Kurnanuu maal hojjechuu qaba? Dhuunfaatti maal hojjechuu qaba? Akka qindoominaatti immoo maalii waliin hojjechuu qaba kan jedhu karoorri dhiyaatee bal'inaan nu dhiyeessee jira. Kanarratti marii bal'aa geggeessuun barbaachisaadha. Marii geggeessinee kan keenya taasifannee karoora 2018 kan waliin yoo taasifannee itti ganne irratti harcaatiin duraan ture maqsuu kan danda'amu yoo akkasitti hooggansis gahee isaa beekee gahee irraa eegamu kana ba'achuu yoo danda'edha waan ta'eef akka waliigalaatti karoora dhiyaate irrattis ta'ee xiinxala dhiyaate kan irratti mariin waliigalaa geggeessinee waliin mirkaneessinee akka baanu barbaadame. Daa'immaniif haala mijataan uumamuun sirnaan guddachuu akka qaban sagantaa guddisa daa'immanii babal'isuun tajaajila daa'immanii kennuu irratti hojjetamaa jiraachuus barreeffama dhiyaate irraa hubachuun danda'ameera. Hawaasnis miidhaa kana hambisuu irratti hubannoo gahaa argatee tumsa irraa eegamu gochuu akka qabu hubannoon kan kennamu ta'uu karoora waloo bahe irraa odeeffannoon arganne ni ibsa. Karoora qabame kana abbummaan hordofuun kan raawwachiisu biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa fi biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immaniiti. Sirni sanada waliigaltee wal hubannoon kun kan raawwate Finfinnee mana murtii waliigala Oromiyaattidha.